sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata guraan dhala 17 bara 2017 akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiidhaan Oromiyaadhaa isiniif darbaa jirudha. Qophiilee keenya guyyaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma baramee jalqaba irratti oduutu karaa jaallee biiftuu galgaloo isiniif dhiyaachuun sagantaa keenya guyyaa irraa eegalla. Barruu mata dureen isaa sabboonummaan jechamoo gocha jedhu beeksisaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Walduraa duubaan yeroo isaanii eeganii isiniif dhiyaatu kan isin keessummeessaa isin waliin turu an suukessaa Roorrooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu. Oduu guyyaa har'aa waliin ani biiftuu galgalooti. Godina Arsii magaalota Dodolaa keessatti hidhaan daran hamaachuu maddeen qeerroo bakkichaa gabaasa nuun ga'aniin addeessan. Haaluma kanaan torban kana keessaa magaalaa Dodolaa keessaa namoonni maqaan isaanii Abdiisaa Xessee, Hundee Ibroo, Addisuu Abarraa, Barsiisaa Jamaal Immii, Sheek Umar Qabatoo, Baayush Immii ijoollee ishee waliin hidhamanii akkaan mana hidhaa aanichaatti dararamaa jiru. Akka maddeen Dodolaarraa nu qaqqabanitti walumaa galatti namoonni 100 ol yeroo ammaa kana waajjira poolisii magaalaa Dodolaa keessatti dararamaa akka jiran addeessu. Oduma wal fakkaatuun godinuma Arsii keessatti wayyaaneen dargaggoota ofii itti roorrisuun biyya ariitee dargaggoota kana fidaa jechuun abbootii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Godina Arsii aanaa Roobee keessatti maanguddoo umurii 70 kan ta'an obbo Abdullee Ahimad halkan hunda mana isaa deemuun ilma isaanii roorroo baqatee biyya dhaloota isaa gadhiisee fidi jechuun itti roorrisaa bulu. Aanaa Dodolaattis maanguddoo ganna 80 kan ta'an obbo Hussein Heebboo kan uummata duratti dhageettii qabu ilma kee bakka jiru fidi jechuun erga irratti dhaadataa turanii booda mana hidhaatti akka darbitee jirtu maddeen keenya bakkicharraa gabaasan. Maanguddoon Oromoo sabboonaa fi kabajamoo obbo Dhaqqaboo Kaluu godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa magaalaa Eddoo keessatti yeroo darbee dargaggoota kakaaste jedhamuun dararaan hamaa qaama saalaa isaaniirra gahee jira. Yeroo ammaa kana obbo Dhaqqaboon fincaan ujummoo pilaastikaa kan fayyadaman yommuu ta'u, tajaajila wal'aansaa waan hin arganneef gargaarsa Oromummaa akka barbaadaa jiran maddeen gabaasan. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maanguddoo jaallatamoo fi kabajamoo obbo Dhaqqaboo Kaluu cinaa akka dhaabbatan jechuun sabboontota Oromoo maraaf dhaamsa Oromummaa dabarsa. Mootummaan afaan qawween ijaaramee wayyaaneen baatii darbe keessaa barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa sabboontota ta'an mooricha keessaa butee ukkaamsuun gara dabarsaa turuun ni yaadatama. Haa ta'uutii barattoota moorichaa keessaa butamanii mana hiraarsaa turan keessaa hedduun isaanii gara mana hiraarsaa Xoollaay erga geeffamaniin booda gara mooraa isaaniitti deebifamanii turan. Haa ta'u malee barataa siivil injiinaringii waggaa 4ffaa kan ta'e Nugusee Safaraa kan jedhamu barattoota kanneen biraa hambisuun mana hidhaa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 7 keessatti hiraarsaa akka jiran maddeen leeqaa Naqamtee dhaaman. Barataan kun dhalootaan Shawaa Lixaa yommuu ta'u yeroo adda addaatti sababa Oromoo ta'e qofaaf dararamaa kan turee fi ammas sababuma Oromummaa isaaf nama dararamaa jiru akka ta'e hiriyoonni isaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa dubbatan. Mootummaan wayyaanee liyyuu poolisii leenjisuun uummata Oromoo daangaa irra jiranitti waraana banuu ittuma fuftee jirti. Haaluma kanaan godinaalee Harargee, Baalee, Booranaa fi Gujii keessatti jabaatee deemaa jiraachuu odeessi arganne ifa godha.
Godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqee bakka ija Madaaloo jedhamutti weerartoonni liyyuu poolisii guraandhala 15 bara 2017 uummata irratti lola banuun namoota hedduu kan madeessite yommuu ta'u, namni Abdii Abrahaam jedhamu akka malee madaa'ee yeroo ammaa kana gara hospitaala Gaara Mul'ataatti geeffamuun wal'aanamaa akka jiran maddeen keenya gabaasaniiru. Akkasumas Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti lolli wal fakkaataa gaggeeffamaa jira. Lola kanaan humnoonni weerartuu wayyaanee liyyuu poolisii araddaalee akka dansallee qabattee alaabaa Sumaalee fannisaa akka jirtus gabaasni nu gahee ni addeessa. Godinuma Harargee aanaa Gursum keessatti liyyuu poolisii fi humni ittisa biyyaa waraana uummata irratti banuun namoota hedduu akka galaafattellee himamaa jira. Aanaa kana magaalaa Goree dhuunfachuun reeffa Oromoota wareegamee beekuun akkaan rakkisaa akka ta'e maddeen keenya nu qaqqaban ifa godhan. Godina Gujii aanaa Liiban keessattis humni ittisa biyyaa uummata irratti waraana banuun namoota hedduu ajjeesuun dhaga'ame. Kun kanaan osoo jiruu Oromoota waraana kanaaf birmatu jettee shakkituu wayyaaneen magaalaa Nagalee Booranaa keessaa hidhaa akka jirtu dubbatamaa jira. Guraandhala 11 irraa kaasee haga har'aa Finfinnee kutaalee magaalaa adda addaa keessatti waraqaan bittinfamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Boolee bakka addaa warra gannu jedhamee waamamutti waraqaan afaan Amaaraan barreeffame waamicha uummata jiraattota naannoo Finfinnee kakaasuu bittinfamee jira. Guyyaa lama dura gabaasa godina Kibba Lixa Shaggarraa nu qaqqabeen sakatta'iinsi mana namoota hedduu irratti raawwataa jiruun abbootiin maatii 4 humna diinaan ukkaanfamanii halkan bakka buuteen isaanii kan dhabaman obbo Tamasgeen Uumaa, Saxxee Seeqaa, Dachaasaa Toffee fi Tasfaayee Caalaa kan jedhaman sakatta'iinsa tasa uumameen qabamuu isaanii qeerroo magaalichaa gabaasee jira. Akkasuma godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuutti loltoonni mootummaa caasaa humna adda uummataa keessa waliin ta'uudhaan loltoonni 3 hidhannoo waliin miliquu gabaasni nu ga'ee ifa godha. Odeessa naannoo Amaaraarraa nu gahaa jiruun Gojjam Bahaa bosona mootummaa wayyaaneen ofii waamuu akkasuma qonnaa xaafii kan mootummaa ta'es walumaa galatti ibiddaan barbadeeffamuu caasaan dhaaba naannichaa gabaasee jira. Gojjam Lixaa aanaa Maccaatti waraqaan gibran kaffalinaa mootummaaf hin ajajaminaa mormiin keenya itti hafuuf jedhu guraandhala 13 bittinfamuu caasaan gabaaseera. Akkasuma naannoo Amaaraa magaalaa Bahar Daaritti poolisoota kora bittinneessaa fi humna raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lola ka'een walitti dhukaasuun raayyaa ittisaa keessaa namni 2 du'ee akkasuma waardiyyaan tokkos ajjeefameera jedhu. Kanumaan kora bittinneessaarraa meeshaan fuudhamee hidhaatti guuramaa jiraachuunis dhagahame. Haaluma kanaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti illee hidhaan hammaachuun gabaasame. Akka gabaasa nu qaqqabeettis guyyoota lamaan kana gidduutti namoonni hidhaman aanaa Mayyaarraa namoota 27, Meettaa Roobiirraa namoota 31, Buraayyuurraa namoota 12, Finfinnee bakka adda addaarraa namoonni 12, Dodolaarraa namoota 100 ol, walumaa gala gara namoota 185 olii guyyaa lama keessatti wayyaaneen mana hidhaatti guurtee jirti. Hidhaan yoo furmaata ta'eef wayyaaneen ammas uummata nagaa gara hidhaatti guuruu amala godhattee jirti. Kun garuu qabsoo Oromoo of duuban deebisu jedhu qeerroon golee Oromiyaa. Lola humneen waraanaa mootummaa keessatti ta'ee Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti ammas yeroo lammaffaaf eegaluun dhagahame. Walitti bu'iinsi humna waraana diinaa gidduu jiru gama biraanis babal'ataa jira jedhu qeerroon Amboo. Oduu biraan mootummaa weerartuu wayyaanee yeroo gara yerootti ilmaan Oromoo ukkaamsuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Artistoonni Oromoo hedduunis Oromummaatti yakkamanii butamuu mana hiraarsaa wayyaaneetti dararamaa akka jiranis gabaasaa turre. Ammas weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa fi qindeessaa muuziqaa Xalaa'uun Tolaa guraandhala 15 bara 2017 magaalaa Adaamaa bakka Boolee jedhamutti istiidiyoo keessaa qabamuun eessa buuteen isaanii akka dhibee maddeen qeerroo Adaamaa ifa godhan. Dhuma irratti hidhamtoonni Oromoo Qilinxoo keessa jiran yakka tokko malee hidhamuu alatti doorsisaa fi roorroo hamaa isaan irratti akka raawwataa jiru mana murtii Lidataa dhaddacha 19ffaa irratti iyyatan. Haa ta'u malee manni murtichaas bulchiinsa mana hidhaa Qilinxootti deebisuun gaaffii isaanii kuffisuu danda'aniiru. Bulchiinsi mana hidhaa Qilinxoo garuu iyyata hidhamtoota Oromoo kanaa callisaan akka bira darbees maddeen keenya Qilinxoorraa nuun gahan. Hidhamaa Oromoo barataa Abbabaa Urgeessaa himata duraan barattoota Haroomayaa Yuunivarsiitiitti boombii dhukaaste jedhamee waggaan 15 itti murtaa'ee dabalataan himata haaraa Qilinxoo akka gubatuuf qindeessaa turte jechuun keeyyata cimaan himata erga itti bananii maatii fi firoottan isaa akka hin dubbisne dhorkan jedha gabaasni nuti arganne.
Namni tokko osoo yakkeellee mirga maatii isaa waliin wal quunnamuu guutuu qabaatus Abbabaa Urgeessaa fi namoonni 151 ta'an hedduun isaanii maatii waliin akka waliin argine gochuun gochaa bineensummaa irratti raawwachaa akka jiran maddeen keenya gabaasan. Namoota maatii waliin akka waliin quunnamne dhorkaman keessaa Barsiisaa Darajjee Margaa, Barsiisaa Kabbadaa Camadaa, Barataa Cimsaa, Barataa Galaanaa, Barsiisaa Qanaasaa, loltuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'e Eebbisaa fi warreen maqaa hin beekne hedduun maatii isaanii akka hin quunnamne dhorkamuun akka rakkachaa jiran dhaga'amee jira. Oduun keessa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa. Bobbaa Birmachuu Biyyaa. Sagantaan marii uummata bal'aa adda bilisummaa Oromoon qophaa'e guraandhala 25 bara 2017 magaalaa Atlaantaa keessatti ta'uuf jiraata. Qophii kanarratti hooggantoonni olaanoon dhaabichaa argamanii haala qabatamaa yeroo ammaa qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessa jiru hanqinaa fi jabina isaa ifaa fi bal'inaan uummataaf dhiyeessanii ni mariisisu. Uummanni Oromoo Joorjiyaa fi naannolee ollaa Teenesii, Noorz Karoolaayinaa, Saawus Karoolaayinaa, Filooriidaa, Alaabamaa fi bakkeewwan biroos ni hirmaatu. Yeroon kun yeroo mana taa'anii quba walitti qabanii fi gola keessatti wal komataa oolan miti. Kan ifatti dhugaa walitti himanii gidiraa hamma akka sabaatti waloon harka nu qabuuf waloon birmatan malee. Gaaffii qeeqaa fi yaada kamiifuu waltajjiin marii kanaa banaa fi bal'aadha. Fardis dirreenis kunoon ta'uuf jiraata. Karaa hundi gara marii birmachuu biyyaa Atlaantaa nama geessa. Adda bilisummaa Oromoo koree qopheessituu bobbaa birmachuu biyyaa. Odeeffannoo dabalataaf karaa bilbilaa 424-422-1933 yookaan 424-552-43 argachuu dandeessu. Oduu kan isin dhageessiste jaalle biiftuu galgaloo turtee ni galateeffanna. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa meetir baandii 16 yookaan kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Wallee warraaqsaa tokkoon booda jaalmichuu lammii waan qopheeffate qaba isiniif dhiyeessa. Ammas akka nu waliin turtan irra deebinee isin afeerra. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni gaante alagaan sinnaartu yoomuu lafee jangnootaan ijaarame. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni gaante alagaan sinnaartu yoomuu lafee ijoollee keen ijaarame. Ani gabrummaa baadhee akka horiititti buluu nyaadhe jedheen garaa kutadhe irree dhiiraa filadhe gogombisaan jira kunoo hidhadhe. Loliya qeerroo biyya paakeetiin sumaafini sirraan dhiyeessinee daangarraa kukuffisaa jira woboonni. Ani gabrummaa baadhee akka horiititti buluu nyaadhe jedheen garaa kutadhe irree dhiiraa filadhe gogombisaan jira kunoo hidhadhe. Loliya qeerroo biyya paakeetiin sumaafini sirraan dhiyeessinee daangarraa kukuffisaa jira woboonni. Warri qabsiisanii lubbuttiin qusannee kan of wareeganii Oromiyaa irraa dhiigaan sararanii galmaan gaa'uu qabnaa kaayyoo jaalleewwanii. Oromiyaa irraa dhiigaan sararanii galmaan gaa'uu qabnaa kaayyoo jaalleewwanii. Jeneraal Taaddee Birruu kees guddinaa tumsa kaabbadaa buzuna shiif alamuu qixxeessa. Mul'ata faayisoof kan akka baaroo tumsa Hayilee Fidaa fi Jaarraa Abbaa Gadaa. Amiin Abdul Fattaaf Taasfaa Huncaa Madaa Mutamaa Hawaasiif Jaalmaa Garsaa Baree. Hajji Adamsaa Addoof kan akka Useen Bunee Nadhii Gammaa
gammadaa fi kan akka boruu dinne goota kanaa dhabne mee akkamiirra walii galuun ni beediinaaf karaasa diinaaf karaa banne diinaaf karaa banne dhabne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jirra falmachaa jirra nu warralleen dhabne waadaa seennees nuti galmaan keenya saba keenyaaf lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya dhabne gootas wareegama hedduu baafne kan falaa jirra falmachaa jirra nu warralleen dhabne waadaa seennees nuti galmaan keenya saba keenyaaf lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya lubbuun baatus lafeen boba'us qabsicha galmaan keenya. Elemoo giltuutu dhukaasee jalqaba goota hedduu dhabne falmattoota haqaa badhaadha dilgaasaaf jaalpurii sooboru maammoo mazaamiriif jeneraal waaqoobuudha yoo loluu gootummaan hiddaan akkaasonsa jaallaggasaa wagii urjii lola keessa goota kanaa dhabne mee akkamiin rabne walii galuun ni beediinaaf karaa banne diinaaf karaa banne diinaaf karaa banne. Sabboonummaan jechamoo gocha. Sabboonummaan akkamittiin akka ibsamu beekuun dura sabboonummaan maal akka ta'e beekuutu dursa. Sabboonummaan of beekuun booda wanta dhufu. Osoo eenyummaa ofii hin beekiin sabaan boonuun hin danda'amu. Seenaa, seera, duudhaa fi aadaa ofii erga beekaniin booda kabajuudha. Hiika eenyummaa erga beekaniin booda miira nama keessatti uumamudha. Sabboonummaan jechoota qindaawee tarreeffamaniin kan ibsamu miti. Osoo akkas ta'e namoonni addunyaa kanarraa martuu sabboontota ta'u turan. Gantuun saba keessatti dhalattee saba ofii gurgurtu hin jiraattu turte. Har'a namoonni hedduun qabsaawaa yookiin qabsooftuu, kutataa yookiin kutattuu, sabboonaa yookiin sabboontuu jechuun walleellisan hedduu agarra. Tarii namoota hiika oromummaa illee sirnaan hin beekne jechoota afaan isaanii keessaa akka dam'aa mi'aawee bahuun muudamni sabboonummaa kennamuufii mala. Sabboonummaan gardirree hawaasummaa kanneen akka feesbuukii irratti jechoota babbareedanii barreeffamaniin illee kan ibsamu miti. Namoota osoo Oromoo hin ta'in sababa afaan Oromoo qofa beekaniif dirree hawaasummaa irratti maqaa Oromootiin daldalan hedduutu jiru. Yeroon akkas jedhu sabboontonni dirree hawaasummaa irratti namoota hin qunnaman jechuu koo miti. Sabboontonni illee marsaalee hawaasaatiin ergaa isaanii ni dabarfatu. Haa ta'u malee wantoonni barreessinu qofaan sabboonummaa nu hin gonfachiisan. Namoonni tokko tokko ammoo sabboonummaan yeroo sirban weellisan namoota gurguddaa waliin haasawaa taasisan itti fakkaatee yeroo kaameraan fuula isaanii dhaabbatu qofa uffata gurraacha uffatanii boohuun maqaa sabboonummaatiin daldalu. Ammas akkana hubattan kaniin barbaadu kun amala namoota hundaa irratti mul'atu miti. Namoonni dhugumaan dandeettii qabaniin uummata kakaasuuf sabboonummaan keessa isaanii jiru isaan dirqamsiisee hojjetan ni jiru. Kanneen fudhatama argatanii onnee uummataa seenuuf qofa osoo oromummaan isaanitti hin dhagayamin beekamtiin isaan dirqisiisee dalaganis akkasuma jiru. Kanaaf kan ani sabboonummaan jechoota qindaawwan tarreessanii dubbachuun hin ibsamu jedheef. Osoo sabboonummaan jechootaan yookiin huccuu gaddaa uffachuu qofaan kan ibsamu ta'e bara 2014 ergamaan diinaa beekamtichi abbaan duulaa Gammadaa yookiin Minaasee Waldagoorgis illee kanneen ajjeesan ajajaa gadda du'uu barattoota Oromoof qabu uffata gaddaa uffachuun haasaa taasisee Oromoo afaan faajjessuuf yaalee ture. Kanaaf sabboontota jechaan osoo hin taane gochaan madaalla. Namoonni kaan ammoo mooraa diinaa keessa taa'anii Oromoo ajjeesaa jaallannee miti buddeena nutti taanaan malee nutis sabboonummaan nutti dhaga'ama jedhu. Anaaf jarreen akkasii hiika Oromummaa illee hin beekani. Sabboonummaan lammii ofii nama ficcisiisu hin dhalanne, hin dhalatus. Namni quuqama sabaa qabu akkamiin nama lammii isaaf quuqamee falmatu dhukaasee ajjeesa.
Mooraa diinaa keessa osoo jiranii kanneen dhukaasa Oromoo irratti baname obsa isaan dhowwatee miiltoo isaaniitti afaan qawwee isaanii galagalchuun diina Oromoo ajjeesanii wareegaman ni jiru. Sabboonummaan akkana haala mijataa keessa jiraachuu hin feesisu. Miira nama keessaa dho'ee ba'udha. Sodaa fi doorsisni hin ukkaamsu. Namootni sabboonummaa beekan kanneen Oromummaa isaaniitti boonan haala fedhe keessattiyyuu saba isaanii waliin hiriiruun gochaan mul'isu. Afaaniin qofa lallabanii kaan hirriba kaasanii ofii hin mugani. Amma faaya Oromoo dirachuu qofaan akka sabboonummaa yookiin sabboontuutti kan of ilaalan illee danuudha. Micciirraa, odaa fi faayota Oromoo biratti hiika guddaa qaban kana tuullatanii adeemuu qoftis sabboonummaa namaa hin ibsu. Har'a tikni mootummaa wayyaanee hedduun kan isaan ilmaan Oromoo sabboonaa fakkaachuun itti dhiyaatanii galaafataa jiran keessaa tokko faayota kana dirachuun adeemaniiti. Harka isaanii irra micciirraa, mormatti odaa uffatanii afaan mi'eeffatanii qaroo Oromoo hedduu funaannataniiru. Faaya ofii kabajuun beeksisuun sabboonaa tokko irraa kan eegamu ta'ullee namoonni faaya uffataniif qofa sabboontota jennee waamuu hin dandeenyu. Sabboonaan gochaan mul'ata. Kanaaf jechoota isaanii caalaa gochaa isaanii irratti xiyyeeffachuu qabna. Kanneen hafan ammoo jaalakoo jaallee jechuun wal waamu. Dhugumaan hiika jaallummaa osoo beekanii afaan guutanii akkanatti wal hin waaman. Aangoonni Oppidiyoo har'a jaalle Mallasaa jechuun afaan guutanii yeroo dubbatan ni agarra. Obbo Mallasaan hamma lubbuun turetti nama boqonnaa malee ilmaan Oromoo miidhuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture. Akkamitti arrabni Oromoo tokko saalfii malee jaala jedhee akka waamu anaaf hin galu. Obbo Mallasaan Oppidiyoo illee akka qodaa cabaa itti fayyadamee gad darbe malee bu'aa buuseef hin qabu. Silaa uummata Oromoo waliin ammoo ijaa fi adaamiidha. Oppidiyoon quuqama sabaa qabna. Miidhaan sabaa miidhaa keenya jettee miidiyaan ololtu kun sabboonummaan ishee jecha qofaan akka ta'e kan ibsu diina uummata isaanii illee mararteen waamu. Silaa jaala isaaf lubbuu illee hin mararfatu. Haala kam keessattiyyuu kaayyoo waliin qabaniif waliin cichanii dhaabbatu. Aangawoonni Oppidiyoo garuu nama lubbuu isaaniifis ta'ee uummata isaaniif daantaa hin qabne jaala jedhanii waamu. Kun dhugumaan hammam akka isaan hiika sabboonummaa hin beekne mul'isa. Gidduu kana ammoo obbo Lammaa Magarsaa sabboonaa ta'uuf yaaluu miidiyaaleen hedduu dubbataa jiru. Sabboonummaan obbo Lammaa jechootaan Oromoo garaa moogessuuf yaaluu yoo ta'e malee namni dhumaatiin saba isaa isa hin gaddisiisne akkamittiin jecha mi'eeffatee akkasitti dubbata. Har'a Oromoonni daangaa irra jiran weerara poolisii liyyuu Hayil jedhamtuun weeraramee yeroo dhiphatu warri TPLF waraana isaanii itti erguun yeroo ilmaan Oromootti roorrisan obbo Lammaan osoo quuqama sabaa qabaatanii maaliif callisu? Korri bittinneessaa Oromiyaa ilmaan Oromootti roorrisu kan maqaa Oromootiin hundeeffamee Oromoo rafarraa duguugu irratti hojjetu ajaja gooftolii isaa fudhatee kan ilmaan Oromoo miidhu kun osoo sabboonummaan obbo Lammaa keessatti biqile kun quuqama dhugaa ta'e Oromiyaa keessaa hin bookkisan turan. Har'a obbo Lammaan osoo sabboonummaa qabaatanii waraanni kun gara daangaa adeemee Oromoo daangaa irra jiru akka harka qabu ajaju turan. Sabboonummaan obbo Lammaa garuu afaan qofaa irratti sanuu hamma kaameraan isaan waraabu dura isaanii jirutti qofa. Jechoota mimmi'eeffatanii sobaan garaa nama raasuuf yaaluun isaanii isaan tuffachiisa. Har'a Oromoon sabboonummaa afaanii hin dhabne, kan afaaniin sabboonu, kan hiika sabboonummaa cululuqsee barreessu, kan afaan dammaan dubbatee nama amansiisu hin dhabne. Maqaa sabboonummaatiin sababa afaan Oromoo danda'aniif qofa har'a sabboontota booriif abdataman kan galaafatan sabboontota afaanii kana. Sabboonummaan kan haasofnee mul'isnu osoo hin taane kan jiraannee dhaloota dhaalchifnu. Sabboontonni qeerroo fi qarreen maanguddoonnii fi daa'imman Oromoo illee sabboonaa yookiin sabboontuu dhugaa adda baafachuun qabsoo Oromoo fuula duratti tarkaanfachiisuuf gargaara. Gaaga'ama maqaa sabboonummaan qabsoo Oromoo irratti dhufaa jiran qolachuuf namoota dhugumaan sabboonummaan isaan dirqamsiisee dubbatanii fi namoota jaallatamuuf yookiin faayidaa dhuunfaaf dubbatan adda baafachuu qabna. Miirri sabboonummaa dhugaa keessa namaatii waan burquuf jechootaan hin madaalaman. Hojiin yookiin gochaan agarsiifamu. Daldalli maqaa sabboonummaan adeemsifamu illee dhaabbachuu qaba. Qabsoo Oromoo fuulduratti adeemsifamuuf namoota beekamuu fedhanii fi namoota waan beekaniin saba isaanii cinaa dhaabbachuu fedhan adda baasuun dirqama.
Namoota wallaalummaan sabboonummaa isaanitti fakkaatee waan sabboontota irraa hin eegamne raawwatan barsiisuun beeksisuun ammoo dirqama sabboonaa tokkooti. Walumaa galatti maqaa sabboonummaan afaan faajjii uummata Oromoo gidduutti faca'aa jiran dhimbiimnee adda baasuun dirqama hunda keenyaati. Namootas beekuuf beekamtii isaan qaban caalaa wantoota isaan saba isaaniif dalagan irratti xiyyeeffachuu qabna. Egaa waa raasuun waa baasuuf jedhama mitiiree. Hundumti keenya dirqama keenya haa baanu. Waaqayyo nama lammiif ta'u nu haa taasisu. Horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaa turte. Qalamni kee haa mirgisu jenna. Ani Oromoodha jedhii falmadhu mataa gadi hin qabeeni. Abbaan feetes yoo galte gantuuf gurra hin kenniini. Wareegama guddaa baasinaaltu abashaani. Gabrummaa kalee sanatti hin deebi'u ni beeka Oromooni. Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma. Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma. Roorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka. Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma. Abbaan feetes haa galtu gantuun gantuma. Roorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka. Naasesa muddame yeroo roorroon siigame eenyutti mataa gurba lammiitti malee barriin dabartii naftu lammiin galiyyaa yartu garaan dhiiraa tokkuma seenaan dheessuu maaluma yookaan kufuu yookaan kuffisuu malee kutataan garaa kiyya namuuna baruu 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 malee. Seenaa qabda biyya koo dhiiga gootaan ni qaamte alagaan si nyaattu yoomuu lafee jagnootaan ijaare waa hundaa magaarsita maaltu sirraa dhaabama irra keedha dhaabdamma kanaafan diinaamu irra keedha dhaabdamma kanaafan diinaamu abbaan feete saagal gantuun gantuma haaba abbaan feete saagal gantuun gantuma haaba roorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka. Gantuun gantuma abbaan feete saagal gantuun gantuma roorroo farkan kennu man Oromoo hundatti beeka. Maarra tarkaanfattu dhiigalmaan Oromoo kan mana hidhaatti osoo dararamu. Kan biyyaan baatti osoo dararamu akkam diina keenya waliin araaramu kalee diina keenya jechuun sirbitanii silaan bilisoomne akkamiin galtanii saba salphiftanii ofii salphattanii saba salphiftanii ofii salphattanii. Barattoota keenya warra dhuman keessa Oromiyaaf jecha warra of bobeessan warra harka duwwaa diina shororkeessan qaanqee bilisummaa bara 2014 keessa goota goota olii seenaan hin daganne barnootaaf baatanii dareedhaas hin dhabne. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kanumaan goolamne jirra. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.